अस्सलाम वालेकुम अकम jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa oromaa alhamdulillah naga kooti nageenya kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras naga'um egaa hordoftoota kiyya barumsarraa kana keessatti jiibi waatsaapbii waan haaraya fidee jira waan haarawa inni fide saniin isinitti agarsiisa yookiin isin barsiisa jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya wanti haaroon inni fide waan miidhaa namarraan ga'u tokko malee waan bu'aa namaa qabu tokko miti jechuudha waan isin miidhu tokko yookiin ammoo nama miidhu tokko malee waan bu'aa qabu tokko miti jechuudha. Waan kan nama itti miidhaadhaaf isin barsiisuu osoo hin taane jechuudha. Waan kanarraa haala itti qusachuu dandeessa. Wanni kun akka jiru akka biyyattan. Waan kana nama itti miidhaadhaaf osoo hin taane waan kana biyyattanii akka irraa fagaatan waliifillee akka himtan. Wanni kunis akka jiru hubatu akka itti dandeessan jechuudha isin galee. Egaa gabaabumatti wanni kun jechuudha miidhaan isaadha maali haala kamiin nama itti miidhuu danda'a yookiin nu miidhuu danda'a yoo jettan jechuudha. Wanti kun jaarsaa fi jaartii walitti buusuu danda'a. Namni tokko yoo sharri isinirratti yaade jechuudha. Yoo akka isin wal diddan yookiin akka isin wal loltan barbaade jechuudha. Akka isin wal loltan yookiin wal diddan gochuu danda'a jechuudha isin galee. Akkasuma jaalalleewwan lamaan walitti buusuu danda'a jechuudha. Namni tokko yoo sharri isinirratti yaade jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa akkuma isinuu beektan jechuudha yeroo ammaa kanatti keessaafuu namni tola walii yaaduu dhiisee jira jechuudha. Bayya tariiqaa haala nama ittiin walitti buusuu danda'u yookiin walitti mufachiisuu danda'u itti yaada malee jechuudha isin galee. Kanaafuu jechuudha haala saadhaa sirrittiin amma isteebii tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya warroon YouTube chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jecha YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinaadha. Yeroo subscribe gootan barumsi nu asirratti dabarsinu yeroodhaan nama dura akka isin qaqqabu mallattoo notification san kliikit godhuudhaan ol kajettu irratti kaawwachuu hin dagatinaadha jechuudha. Akkasuma barumsa hanga irraadhaa isin darbe YouTube chaanaala keenya jala seentanii barachuu ni dandeessanii. Barumsi keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha gaafii garaagaraadhaa qabaattan komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanumaan gama barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti na faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa waatsaapbii kana bakka irraa itti buufatuu dandeessan liinkii isaadhaa description boxii jalaan isinii kaa'a yookiin komentii awwalaa jalaan isinii kaa'a jechuudha isinii galee. Egaa yeroo liinkicha irratti kilik gootan jechuudha xawwaalii daawuloodii irra isin geessaa daawuloodii kilik yeroo gootan xawwaalii mobaayila irratti galsinii bu'ee jechuudha. Yeroo mobaayila irratti galsinii bu'ee mobaayila keessa irratti install godhatan jechuudha. Akkuma waatsaapbii kamittuu ni banatan jechuudha isinii galee. Egaa yeroo banattanii raawwatan jechuudha amma wanni ani isin barsiisu jechuudha miidhaa isaati jechuudha bakka inni miidhaa namarraa ittiin gahuu danda'uun isin barsiisaaf jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya asirratti wanni beekuu qabdan jechuudha. Waan kana ittiin wal miidhaa yookiin nama tokko ittiin miidhaadhaaf isin barsiisutu hin jiru jechuudha isin galee. Waan kanaan akka hin shawwadannee fi waan kanarraa akka fagaataniif jechuudha isin galee. Malee waan kana nama ittiin miidhaadhaaf isin barsiisutu hin jiru jechuudha. Kanaafuu waan gaarii hin ta'iniin akka ittiin fayyadamne jechuudha waan kana isin galee. Waan kanarraa akka fagaataniif jechuudha wanni waan kana isin barsiisutu jechuudha isin galee. Egaa amma wanti haaraan inni fide bakki namni itti shawwadamuu danda'u eessa jettanii yoo na gaafatan jechuudha. Egaa namni tokko yoo sharri namarratti yaade jechuudha waatsaapbii kanaan dhibbaan dhibbatti nama shawwatuu danda'a akkasuma nama walitti buusuu danda'a yookiin walitti mufachiisuu danda'a jechuudha isin galee. Haala kamiin jettanii yoo na gaafatan jechuudha. Egaa amma fakkeenyaaf akkuma asirratti argaatan jechuudha. Mee waatsaapbii biraatiin deemee waan tokko haa barreessu jechuudha. Fakkeenya tokko haa fudhannu jechuudha isin galee. Egaa amma fakkeenya tokko haa fudhannu jechuudha. Haala ittiin nama miidhuu ittiin danda'an yookiin ammoo haala ittiin nama shawwatuu danda'u jechuudha isin galee. Amma fakkeenyaaf kana keessaa baanee waatsaapbii biroo seennee waa haa barreessu nuti. Fakkeenyaaf akkam jennee haa barreessinu fakkeenyaaf akkami nagaa haa jedhee haa barreessu. Akkami nagaa haa jedhee haala kanaan haa barreessu nuti. Jecha amma akkami nagaa jedhee ani barreesse kana haalaan itti qayyaree ittiin nama shawwaduu danda'u isinitti agarsiisa jechuudha. Amma irra haasee nuti waatsaappichi kinoo kana. Egaa kinoo akkuma asirratti argaatan jechuudha akkami nagaa jedha jechuudha barreeffamni amma ani asirra waatsaappii kanarratti barreesse jechuudha isin galee. Okay amma wanti haaraan maali yoo jettan jechuudha. Amma tuqaa sadii sana kiliikitti gootan jechuudha isin galee nama shawwaduudhaaf. Achi booda modify chat ka jettu ni jirti jechuudha asirratti kiliikii gootanii. Ammallee barreeffama namoota waatsaapbii waliin barreessu turtan haala kanaas ni fida. Fakkeenyaaf kan ammaa kan akkam nagaa akka jiru kanarratti kiliikaa goonu nuti. Ammallee akkam nagaa asii kanarratti kiliikaa goonu. Asirratti jechuudha modify ka jettu ni jirti jechuudha isin galee irratti kiliikii ni gootan jechuudha. Amma kinoo asirratti kinoo akkuma argaa jirtan jechuudha wanti kuni asirratti feekii dalaguu danda'a jechuudha isin galee. Akkam nagaa asii jedhu kana haa balleessu jechuudha fakkeenyaaf isin galee. Maal jennee haa barreessinu amma.
egaa kun akkuma asirratti argaa jechuudha amma jaalalli sirraa na qabe achi booda jechuudha okay kilik gootan jechuudha isin galee amma of duuba deebinee haa ilaallu jechuudha. Egaa kinoo asirratti kinoo akkuma argaa turtan jechuudha silatti ani asirratti namtichi WhatsApp birootiin na barreessuun jechuudha akkami nagahaa jedhee na barreessa jechuudha isin galee isanni akkami nagahaa jedhee na barreessan jechuudha asirratti jaalalli sirraa na qabe jedhee ani jijjiireetan jira jechuudha isin galee asirratti namni haalli itti shawwadamuu danda'u akkamitti yoo jettan jechuudha fakkeenya tokko haa fudhannu jechuudha fakkeenyaaf isin galee fakkeenyaaf jaartiin tiyya takka yookiin jaalalleen tiyya takka saahiba kiyya tokkotti haa barreessitu jechuudha isin galee saahibni kiyya sun saahiba kiyya sanitti akka jettee barreessite hin akkami nagaa jettee qofaa barreessite jechuudha naguma gaafachuudhaaf jechuudha isin galee akkuma oromoon nagaa wal gaafatu jechuudha isin galee namichi sun ammoo anaaf ishii walitti buusuu yoo yaade jechuudha akkuma nama asirratti barreeffama kana jijjiire jechuudha jaalalli sirraa na qabe jedhee jijjiiree achi booda fakkeenyaaf iskiriinshuutii kana waan kana iskiriinshuutii kaasee yoo natti erge jechuudha bara boo jaartiin ta'e akkas naan jette yoo naan jedhe asumarratti an dhugoomse shawwadame jechuudha isin galee haala kanaan namni walitti bu'uu danda'a jechuudha yookiin akkasuma yoo fakkeenyaaf dhalaan takka jechuudha jaalallee keetiin yookiin jaarsa keetiin walitti buusuu barbaade jechuudha akkas goote yoo bar jaarsi kan kee akkas naan jedhe jettee yoo sitti ergite jechuudha haaluma kanaan nuuroon namaa yookiin jireenyi namaa asumarratti bade yookiin nama haala kanaan jireenya nama karraba jechuudha isin galee karrabuu danda'a jechuudha isin galee egaa haala kanaan namni nama shawwaduu danda'a jechuudha haala kanaan shawwadamtanii jireenya keessan akka hin balleessine isiniin jaa jechuudha hordoftoon kiyya isin galee egaa hordoftoon kiyyaa isin galee jeetan abdii qaba jechuudha wanti kuni waan kana ani sharri itti fayyadamaa jedhee isin hin barsiifne jechuudha waan kana hadara akka sharri itti hin fayyadamne jechuudha ramadaanatti kan yaa'utu jirru waan kana akka biyyattanii waan kana irraa fagaattanii bilisa irraa taataniif jechuudha isin galee egaa daawwattootaan kiyyaa barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf YouTube channel keenya faara yoo taatan subscribe godhachuun dagatinaadha barumsa keenya yoo isinitti tola viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha haga barumsa biraatti walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.